Samoonni kana wantoonni deemaa jiran sababa haadha firoo fi akkasuma nuti reetti sababeeffachuudhaan naafi waa'ee naafillee akkasuma sababeeffachuudhaan yeroo ammaa kana namni akka ajaa'ibaatti miidiyaa bitaa mirgaatirraan deemaa jira jechuudha. Okay, deebinee yoo ilaalle wanti kun garamitti nama baasaa irra guddinaan si'iduunaan ishee niitii reedii lammaffaan intalli suni hojii isii keessatti gocha isiin hojjettu akkuma asliin jedhetti haasa abadaa fakkeessummaa abbaa manaa ofii karaa hedduu qabatan jechuudha. Namni abbaa manaa ofii qabatu hedduu tokko miidiyaa irratti gabba'ee hin jechu. Gabba'ee akkas naa godha akkana naa godhan akkatti qaba an akkattan sarraatanya hin jedhu. Sarraatanya nama hin qaba biyya isiitti biyyattis bar biyya ambaatittis bar hin qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii nutis jira alhamdulillah galata rabbi. Isin akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu. Viidiyoo kenna har'a maqaa isaanii change goone jira maqaan isaanii jijjiirame jira YouTube kiyya. Viidiyoo jedhee YouTube kiyya maqaa jijjiire tuubi itti dabale tuubi fi onnee itti dabale. Viidiyoo kenna yoo isinitti tolle like godhaati share godha. Dhimmi nuti har'a waliin laallu waa'ee dubartoonni abbaa manaa isii fakkeessuudhaaf kan inni manatti hin taaneef gabbaatee ofii isiitii ka TikTok irraa argattu ka sarraatanyaan qaxarattu. Tarii yookiin gurbaan sunuu godhuuf danda'a. Si'iduuna yeroo ammaa kana dubartoota jireenya isaanii gaafa kennaaf ashittiin jiruu gaarii keessa jiraataa jirti. Jaalalaan dabarsaa jirti. Ashitti qeeqaa jirti. Akkasuma immoo faraa wal tuqaa jirti. Isiin wanti isiin gootu wanti isiin haasoftu hundumti keessattuu ummu faraa'ol keessatti tuuti jechuudha. Ummu faraa'ol fakkeenya maaliif tuuti jettan akka nama reediin isii tuffate namni jireenya isaa keessatti jibbee odoo ta'e giddiin ka addaan baasutu jira. Yookiin kilma takka yookiin lamaaf ka addaan bahutu jira. Akka nama reediin isiidhaa hin taane isii irra taru garuu dhugaan jirtu ka inni lafa kaa'e hamma isii ta'e tanaan taane dubbate jechuudha. Garuu nu dubartiin sun jechuudha. Dhugumatti haasofni isiin bakka akkuma nuti taasifnu dhiirilleen taasifaa beeka. Wallaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee taasife jechuudha. Hojjettiisan yeroo hedduu irra deddeebi'ee taasife. Maaliif taasife? Bakka haasofni isii suni baay'ee tokko fokkataadha. Maaliif? Haasaa jaalala abbaa manaa qabdu oduu hin taane haasaa fakkeessaa haasofti. Haasaa na argee haasofti. Injiraa miti namni tokko tokko hojii akkanumatti na argee kan jedhu jechuudha. Na argee na fakkeeffachuu. Ani sarraatanyaa qabaan sunuu na argee jechuudha. Akka nama qabeenyi ati jechuudha. Ati dubartii taatee hojii alaa hin qabdu hojiin ati dalaytu viidiyoo matakitii tana waraabuudha. Dubartiin kilaasii lamaa qulqulleessuu hin dandeenye dubartummaan jedhamtu. Abbaa feetan natti fida. Dubartiin mana guutuu qabdi. Mee ijoollee mana arbaa dalagan ilaala. Mana guutuu qabnee deemnen jechuudha. Kilaasii lamatti sarraatanyaa qaxara. Kuni namummaa odoon taane fakkeessummaadha. Qeensa kee bari qoree maal godha ka jettu sunillee dogongora keeti. Kilaasii lama mastaawatii fakkeessuu dandeetta. Kilaasii lamaaf shanti bitii takka waan itti qabdu. Kana ol hin qabda. Kana ol hin qabdu. Soba jireenya biyya baqaa keessa jirta. Har'a kilaasii lamatti namni sarraatanyaa hin qaxaraa? Abadan. Hin qaxaru. Maalillee bakka dubartiin nyaattee dhuydee dibattee meekaappii jedhan kana dibattee kaatee akka baankii qeensa isii qeensa akkasirratti qaxxalatan saniin beeytanii miti waan jireenya kee keessa jibbu dubartii qeensa asirratti godhatu san malee wanta kan jiru wallahi dubartii san sirriitti jibbachuudha. Bakka maasii dabala maasii hir'isa. Asan dubartiin islaamaa takka qeensa isii murachuu qabdiyyuu garuu mootuyyuu isiin akkas godhee jetti qeensi keenata. Mee nuti maal taane? Laxaa jira keenya. Kanaaf jechuudha dubartii fakkeeffattuu isiin fakkeessuu isii tuquudhaaf isii miidhuudhaaf isii cabsuudhaaf hamila isii ajjeesuudhaaf bareedin tanaa jaalala qaba tanaa jaalala qabu haa jechuudha. Wallahi garuu jarjartee jirti akka baasaa ruuhii ka jedhan intalli suni baay'ee tokko jarjartee. Yaani namni tokko hin jiraa miti istaalimaa yaani amma mee mufiroo laalaa waan feetoo diratti irraa bareeda. Yeroo bakka isheen kunillee garuu waan feete hoo dirattee hin argitan jechuudha. Nama waan jechuun hin danda'u. Maaliif dubartii akkasiiti waan ta'eef. Kanaaf waa jechuun hin danda'u garuu dogongorri isiin qabdu akkuma asiliin jedhesan dogongorri isii kan otoo laallattee deebitee otoo nama jechaan nama tokko baattee
namni waan fedhe viidiyoo yoo dalagate yoo onlaayinii kanarra taa'uudha. Oduu jecha tokko namaan jechuu baate waan takkoon isii dabaluun jiru jecha ati namaan jettu wanni ati dalgaan nama riixee garas jettee bakka maasii dabalame. Barbaroonni si jajanii si jala ta'an sun si jajuuf otoo hin taane akka ati amala sanitti baddee amala sanirraa bakka hin jiraamate amala fokkataa biraa keessa seentu. Ati maqaate affasitti jabaa fakkaata malee haasaa keessan duude deebitee otoo dhageeffattee haasawni keessuun bareeda jecha namaan tokko hin ta'a. Gurbaa kana hoo namaa walitti bahi buusa hiriyoota isaatti achi keessa jira. Amma fakkeenyaaf ashitti riquun hin taatu jechuudha. Hin taatu. Maaliif isin dubartii akkasii immoo firoo riquun hin taatu. Haadha faata riquun eenyuma dubartii akkasii riquun hin taatu jechuudha. Maaliif kuni ana akka kiyyatti jechuudha. Kuni akka kiyyatti silaa kabaja isaa gootu sana hundumaa waan jaalala isaa qabdullee waan jaalala isaa hin qabnellee waan inni isii godhillee ol baatee miidiyaa irratti keessaa gadi tarsa'uun bu'aan qabu. Maaliif waajjira hunda kuskus gootee kaayatti keessa isii kaatti abbaa manaa isii jaalala isii achitti ibsiti. Bakka namoonni tokko shamarran jimmaa jaalala beeka. Namuyyuu jaalala ni beeka. Garuu wallaalee miti. Maaliif adabaaf lukkuu uummataa qaqqabatti jedhan sanii jechuudha. Olbanii miidiyaa irratti akkas godhachuu miti. Jaalalli keessa jira. Waa hunduu keessa gola ofii jira. Gola ofii hin beektamanii miti warra gola beektan. Abbaan manaa ofii keessa ofii warqi ofiiti. Gola ofiiti hin kaayatta keessatti jechuudha. Yaada gizeen godhee namni helel jedha malee jaalala jechuun nuti gola keessa sanii jaalala jechuun nuti ol kaayatanii tamana ofii keessatti waliin dabarsan sanii malee an akkana naa godhaa akkana taana wajjin akkas taana wajjin hin taatu. Dubbiin akkasiiti miti jalaa dhoofnee jirra. Waa'ee nama har'a kaafnee kan kaasnu jirru waa'ee keenya haasofnu waa'een keenya maalii keenya jettan yoo ta'e nuti waa'ee keenya jiraachuuf waan mataa keenyaa dubbachuun dirqama keenya jechuudha. Yeroo ammaa kanatti nuti maalirra akka jirru maal hojjechaa akka jirru of hin beeknu. Jiini keerii dhufee jira. Ji'a keerii kanaafuu maal qophoofne? Wanni qophoofteen jira. Wanni sadaqattan jira. Wanni rakkataa gargaartan jira. Kanaaf karoora keessan baafadha. Kanaaf waan qabdurraa xiqqoos taatu guddoos taatu ni yaaddu. Maaliif Rabbiin barakaa keessa seekaa ji'a ramadaanaa kana keessa dheebotaa beelayaa yoo beela baafte Rabbiin sajaa seekaa fala jechuudha. Har'aaf odoon taane boruuf siin jedha. Akkasiin jechuu barbaadaa mee viidiyoo kiyyaa har'aa asinitti dheeressuu asumarratti dhaaba hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinuti. Please like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa yoo isinitti tole jechuudha. Yoo isinitti hin tolle mootiyyuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.